Viidiyoon kaleessa galgalaa gadhiise jalatti baay'een keessan Mosobii sanaa jaarsa wajjin viidiyoo waraabdee toorraan bitiin dhiistee sokkite moo akkamii? Jaarsi sun baay'ee tokko garaa nama nyaatu kan jedhu ture. Anas immoo baay'ee garaa na nyaatanii jalqabarratti nama kamuu viidiyoo kan waraabdan eeyyama nama sanaan alatti asuma viidiyoo waraabamuu hin danda'u. Kanaafuu viidiyoo kan waraabanii eeyyama sanaan rakkoo hin qabu naan jedhanii viidiyoo na waraabsisanii. Dhumarratti immoo Mosobii sana bituuf baay'ee jaalladhee kanan barbaada ture argadhee anumaa bituuf jedhu immoo abbaa warraa sababanni ittiin bitiin naan jedhee fi bakka bashannanaa Adawaayyuu kan muuziyeemii deemnu jira waan ta'eef achi sana keessa kana qabattee seenuu hin dandeessu, meeshaa kamuu qabattee seenuu hin dandeessu dhiisii naan jedhe. Achiin booda dhumarratti dhiisee jaarsa immoo waan jennu jennee nama jajjabeeffamuu qabanidha. Waan namaa godhan immoo dirqama kaameraa irratti baasuun hin barbaachisu. Isa booda waan jennu jennee jabeessinee viidiyoo kan waraabne eeyyama isaaniitiin bira darbinee jechuudha. Itti aansuun ormaa keenya guyyaa kaleessaan wal qabate akkuma asirratti argaa jirtan bakki kun eessaa baay'ee kan namatti toluu fi kan nama bashannansiisu wayiiti. Bakki kun egaa magaalaa Finfinnee keessa. Viidiyoo kana yoo jaallattanii laayikii sheerii warri immoo maatiin taanii sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa jecha. Egaa kuni magaalaa Finfinnee keessa bakka Adawaa jedhamu bakka irratti seenaan goototaa meeshaaleen kan aadaa kan ammayyaa akkasumallee kan ammayyaa osoo hin taane meeshaalee aadaa bichaa akkasuma meeshaalee waraanaa kan gootota warra durii warra seenaa dalagaa turan akkasumallee hin beeku. Egaa meeshaa kana tokko isaa warri hiika isaa beektan jirtu. Viidiyoon kana qofaa miti alaaf keessaanidha kan nuti waraabne. Suurri gootota warra durii warra amma isa kaasee hundisaa jira jechuudha. Bakki kun muuziyeemii yookaan immoo bakka Adawaati. Adawaan eessa akka ta'e warri beektan beektu warri hin beekne immoo ani seenaa isaa kana dhiyeessinitti immoo ofii kooyyuu hin beeku. Bakki kana nan deemaa carraa kanas nan argadha waan akkasii nan arga kan jedhu guyyaa tokko yaadeen beeku. Akkuma isiniin jedhe egaa imma biraa Finfinnee deemna achiin boodamoo bakka kana seentee daawwatte malee abbaa warraa kun meeshaalee duratti kan aadaati. Baay'ee tokko kan bareeduu fi namatti tolu. Egaa biyyi keenya baay'ee tokko fooyyooftee jirti. Magaalli kamuu qulqullaa xaxxaragamaa mimmiidhagee baay'ee nama hawwata baay'ee tokko namatti tola. Kun immoo as kana kan abbaa gadaa kan haadha siinqee kun immoo gaachana dhalanii gasa warri ittiin waraanan immoo maal jedhu hin beeku isa kana. As keessaa kan amma beeku kanneen akka gabatee fa'aa, kanneen akka wambarii, kanneen akka darbaa, kanneen akka qorbii meeshaalee baay'ee nan beeka biyya keessatti. Baadiyyaa keessatti an guddadhe waan ta'eef duratti kanattidha kan fayyadamnu baay'ee tokko namatti tola. Otoo inni durii amma kanatti fayyadamna ta'e nama jechisiisa jechuudha. Amma waan pilaastikii wayiitu baay'ate ergasii maaltu biyya keenya irraa badan isiniin jedhame. Yeroo kanatti nyaatamu, kanatti dhugamu, kanatti fayyadamu uummanni hundumtuu mana isaa keessa guutuudha. Amma garuu akkasii miti waan baraati hundumtuu maa gochuun hin danda'amu akka baraatti bulanii kunoo kana fakkaata baay'ee tokko namatti tola isa dhugaa dubbachuu fi erga meeshaan inni durii itti fayyadamuutti dhaabbateetu barakanni baarkiin mana keessaa dhibamee dhuga warri keenya uffanni aadaallee hin jira wanti hin jirre hin jiru jechuudha. Wantumti hin jirre baay'ee tokko nama gammachiisa achi keessa deemuuni. Baay'ee as keessa kan galamu maallaqa kaffaltanii waan jedhamtan piroosesii jiru hundumaa guuttaniitu kan isin seenuutii dandeessanii. Erga seentanii viidiyoo akka barbaaddanitti fataazanaa jettanii barbaaddan suura ka'uu bashannanuu nyaachuu dhuguu yoo barbaaddan fataazanaa jettaniitu yeroo keessan as keessatti dabarsuu dandeessu. Kan kanarraafis immoo viidiyoo baay'ee isaatu jirachuudha. Yoo nuufidi kan itti aanusii jettanii isinii fiduutii danda'aa kunuu Afrikaan illee as jira gabbaa warraallees kanatti qilleensa fudhachaa fataazanaa jechaati jiru. As kanatti mee wanti isiniin jechuutii barbaadutu daawwattanii otoo bashannantanii borri waaqayyoo nagaan nagashachi ga'ee nan daawwadha nan deemaa tan bu'aaraa biyya koo keessa waan akkasii kun jiraachuun isaa jettanii otoo keessanitti haasoftanii wanti isiniin jechuu barbaadu. Uffata kee sirreeffadhu of qabii maalii kan jettan suni warra akkasii kun mee jechuudha. Mee uffata koo kana mi'eessuma isaatu badii hadaraa rabbii uffata siraata qabu uffata bareedaa uffata miidhagaa baay'ee namatti tolu ture isinitti himanna. Harreen qabduu farda namaatu uffatteedhaan baay'ee warri koomentii faalla namaa deemtanii akkasumattuu nama akkamii akka taatan ni beektu.
isa kanatti immoo itti siniif dhufaa jechuudha. Deebii biraatiin sinii dhufaa amma kana bakkuma bashannanaa kan akkasinitti baay'eetti daawwattanii barbaade nuti hunda waraabnee bakka hundallee hin geenye sa'aatiin illee nutti deemaa galgala makiinaa dhabuu dandeenya bulummoo hin barbaannu mana keenyatti galuu waan barbaannuuf daafne. Achumarraanis immoo waa'ee abbaa warraa irratti abbaa warraa kee seera qabeessa godhii eessatti waamtee ofitti galchitee maal kan jedhu hundumaa isa kana hundumaatti itti sinii deebi'amaa tokko rakkoo hin qabu haga tokko deebii sinii deebisa garuu warri namarraa sitaan tokko jechuudhaan namoota na jaallatan miidiyaa kanarraa baay'ee danuu isaanii waan hin qabuudhaaf warra 2-3 taatanii jechan taane koomentii jalatti barreessitaniif deebii badaa deebisuun barbaadu maaliif nama tokko nama hinaafu nama madaallee koomentii isa fakkaatu namaaf kennuuf jecha nama baay'ee na jaallatuuf na kabaju dhabuutii hin barbaadu jechuudha. Walumaa galas hattuu warra koomentii akkasii waa'ee abbaa manaa irrattis minaamanii jettanii fi isiniif hin deebi'a rakkoo miti. Ammaaf garuu kunoo akka kanaatti fataa zanaa jechaati jirraa baay'ee nuti tolee baay'ee gammanneetu as keessatti yeroo qabnu immoo dabarsinee galgalammoo gara mana keenyaatti gallee jechuudha nagaatiin. Warra akkas namaan jettan kuni jechuudha maal seetu warra akka tabbeellaan hin jiraame teerii akka tabbeellaa bakka deemtanitti of agarsiisaa ooltan warra akkasiiti kan koomentii badaa namaa kennu akkuma isiniin jedhee ani ummata baay'ee na jaallatu nama 2-3 na faallessi yookaan immoo koomentii barree badaa naaf kenneef jedhe isaan kana dhabuun barbaadu faamilii koo baay'een kabajaa baay'een isin jaalladha bakka isiniin gallee narraa hubachuu fakkeenya fudhachuu abbaa warraa wajjiniin eessatti wal bartanii jalqabni keessan akkamii ka'umsi ga'umsa irra jirtan akkam turee waan jedhu akka isiniif hin ibsine nan beeka isa kana fuulduratti itti isinii dhufaa jechuudha yeroo qabaachuun illee murteessaadha suutaan malee ariifatanii miti isiniin ariifatina isiniif kan ibsaa jechuudha jireenya nama kamirraayyuu gaaris ta'e yaraas ta'e barachuun waanuma jiru waan ta'eef malee ijoolleen alaa galaanii ani isa keessatti saalaattis bakka nan hin beekin hin jiru hundumatti iyyuu leenji'ee bareetiin jira yeroo biyya alaatii galtan akkuma tabbeellaa sana dhiqattanii dibattanii shaanxaa keessa morma jala baafattanii bakka barbaaddanitti laxxafamaa karaarra nama dhibbisaa kan ooltanidha yoo ta'e namni mokodaanin si galagashuun duruu si jammar jechuudha yoo ati nama hojii taate yoo ati nama sammuu qabu nama kaayyoo qaruura qabu yoo taate namni xiqqaattillee guddattillee bakka ati jirtu irratti si kabaja jechuudha. Kanaafuu akkasittiin hubachuutii qabdu malee ani yeroon daaraa duqeetii maalii akkasuma hidheellee saaree damamuu xachaa oolte fakkeessee asiifachi magaalaa keessa deemuu hin qabu. Hojii mataa koo uummachuuf dafaa qanaachaan jira akkasuma jiruuf jireenya koo masmara qabsiifachuudhaaf waan meeqatu jira jechuudha kun nama karoora qabu birattidha kan argamu malee. Bakkuma hundatti akkantinaa laxxafamuun gasamaraa miti warri koomentii akkasii kennitan isa kanadha jechuudha. Isin hojiin keessan boruun keessan illee sababa ati biyya alaa deemtee galteefu biyya keessatti waan biraan na eeggata sitti fakkaata. Abbaatu mara itti buufti. Isti sanaa waan beekurraa viidiyoo biraan isinii dhufa laayik sheerii godhaa.